Abdii Raggaasaa. Eeshi. Sheekha durii raawwataa ta'u isuma. Barbaachisaa taanaan viidiyoo isinii bayaasuu hin danda'a. Wanti sodaatamu hin jiru waan ta'eef kana jechuudha akkasittiin jira. Mormi koo kunnaa socho'uu hin danda'u. Mormi koo kunnaa socho'uu hin danda'u. Ofirra galagalee waan tokko yoo hojjechuu hin danda'u. Alhamdulillah. But nama gatiin ta'eef ani nama ilma namaati. Dhakaa miti sibiila miti. Dhugaa dubbachuudhaaf waan nageenyatti fakkaata waan hundumtuyyuu. Warri na gargaartanii, warri naa dubbattanii, warri kaleessa sagalee naa taatanii galatooma. Nama maliin jiraatanii namaafis akkatti jiraatan hin qabanii. Hundi keessaniyyuu galatooma. Warri na deeggartanis galatooma. Kanarraan kan hafe ajandaa kana waan jiru ragaadhaan finneetu mirkaneessina erga jennee irraa haasa'aa buluun, irraa caffaraa buluun, irraa odeessaa buluun waan barbaachisu natti hin fakkaatu. Garuu har'a waan hin taasifne nama 17,000 keessaa 18 keessaa namni ragaa sanas achitti qabee isa kanas achitti qabee bulchannee haasofna ragaan asiisa dhufu jedhee namumti dubbatu tokkumaaf dhabame ka jedhu በጣም ተሰምቶኛል ባይነት dhagaamera dhugaa dubbachuuf maaliif jennaani AI dha waan barbaaddu jechuu dandeessa editii dha waan barbaaddu jechuu dandeessa ani yoo jedhe waan buleessi keenya duubaan kaayee haasoo waan ibsuun qabu maqaa koo ofirraan qabu eenyummaa koo ofirraan qabu waan jiru immoo viidiyoodhaan naqeetti dubbadhee ba'eera ergan ba'ee boodadha kan inni hoot ta'e baga ta'e alhamdulillah amma namaa beekun gaariidha. Abdii Raggaasaa. Eeshi. Sheekha durii raawwataa ta'u isuma. Kanaani waan sanii gargaarsi guuramaaraa riifarii barreessaniif. Eeshi. Riifarii sanii $55,000 na gaafatanii jedhe inni. Bakka eega $25,000 si gaafatanii maarree birriin guurameeyyuu hin gayaa sanumaan yaalame yoo hanqatte itti daballee uummata kanarraa guurraa uummanni kun kunoo ka arsillee nama 20,000 olta gammaattu qeerraa buqqa'ee lola boleewwan lamaan gidduutti Harargee lixaa akkasii walloon akkasii ati nama tokkochaa Oromoon 10,000 rakkataa jira booda itti deebinaa dura tarkaa qabdu ta'u wari qabanii yaalamii jennaanii birriin na bira jirtu miliyeenuma 4-5 jedhe amma inni. Eeshi. Miliyeena 4-5 jennaani isteetimentii baasii fidii jennaan miliyeena 5,100 wayin agarsiise. Eeshi. Achumaan ani mootuu hin beektanii mootummaa biyya bulchullee soddaadha hojjettoonni ani waan mootummaan soddaa ta'eef hojjettoonni guutuun na soona kabajji waan ta'eef osoma wajjin haasaa jirru inboksii na ergan. Eeshi. Gilee hangattu qeeraalu birriin yoo afaanin haasayan malee waan makiina nu baasuu danda'u miti. Maalim tasil? Achumarratti abdii kenna birriin si guurame haga ammaatitti kan namoota bira jijjiru Ameerikaa jiru obboleessa kee bira jiru malee maqaa keessanuu baatii sadiin kana gara miliyeena 16 galee birriin hin gayaa. Yoo ga'u jette mootu isteetimentii baasii na sobsiisii jennaan walitti duunne uummataan kan gabaabate. Eeshi. Amma isteetimentii baafneetiniin borusi sobsiifnaa jedhanii taranii. Anillee deematin isteetimentii baasaa yoo birrii miliyeena 15 fi 999 fiddan immootu waan isinatti murteessanii fudha jennaan akkatti wal qabnee taa'aa jirra uummata kanaan amma anaatu sobaa fi jaraatu sobaa. Abboo ulfaatu kabajamii zamoon edaasaniifan birrii 5,500 deebi'ee guyyaan kabaasu qara 8,800 baasaa bar maa hir'atte birriin tun jedhe. Gabiin achuma galee. Akka. Maal godhita? Gabiin achuma galee iyyuu jedhi miliyeena 16 jechuun barra. Yoo mootummaan kenne malee abboo uummanni kennaa edaa waan kennaa. Abboo uummanni kennaa edaa waan kennaa. Maatee qabattu. Yee abboo Oromoon kun fayyaaletti edaa. Badaa zayitiin irratti aanee Oromoon tun birrii kennuufi. Bara akkasii ammallee akkamtu jira beeytanii. Badaa teennarree zayitiin irratti aanee itu jala teennuree.
Maal jettan bada jarana? Ila malas. Como decía, usted acá no me dice internet. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Abbo doktor. Wala ati mana ol fuutee kolfite. Dhageettaniif. Zayitiin hin jira mana keessa. Obboleezo. Wanni iyyuu waxittuuti kurreedhaan buusaa jirra kurreen. Zayitii waddate kana. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Miliyoona 16 jechuun abboo Oromoon tunu abboo baga isinirraa dhaladhe wayita kana. Wayita akkanaa kana wallaahi baga isinirraa dhaladhe. Yaa guuruun bareeda garuu dhaabbachuu qabareen. Yoo birriin isaa miliyoona 16 200,000 7,000 fi 79 fi 409 saantiima 79 gadi ta'e. Sigalami anatu kalee kiyya baatee isa yaalchisa. Abbaa feeta wajjin isallee aadditullee warra amma maqaa yaamtu kan hunda wajjin deemaa isteetimantii baata birrii yoo kanan ta'in. Yoo barbaadde mootu kunoo ani immoo lakkii kanaa miti nu garsiisi yoo jette immoo asirratti garsiisa. Amma laalle akkina amma bar obboleessi keenya abdiin silaa dhufe inni illee yaa'u silkii amma zabanni tole waan ta'eef isteetimantii osoo naqniyyuu silkii keessallee mul'isuu hin danda'a waan ta'eef waan jiru osoo ifa ta'e anamma maqaan nabadu jira doktor wallahi billah dubbiin qoosaan qoosaadha waan kana jalqaba ka jalqabe ana kophaa kiyya eegale waan kana erga eegale ammoo ani jidduudhaan biyya alaa deemee gaafa deebi'u ammoo wanni tokko faallaa taanaan anammoo bakki xiqqootti duba fakkeenyaaf amma egaa ustaad Raayyaa waan kana poost godhee waan kana anaa irratti hirmaatu argiteeti hirmaadheen marsaa kanarratti marsaa jalqaba malee marsaa tanatti hirmanne maaliif innaan dhimmi kun koreedhaan haasasu yaada jedhu fakkeenyaaf har'a guyyaa har'aa wal gennee marannee ture ustaadota baay'ee tokko waliin qabneetiin har'a. Ashi. Koree uumamee dhimma Abdii Raggaasaadha kana koreen haasochoosu koreen haa hojjetu jenneeti. Kanaan booda koreen haasochoosu jennee har'a doktorri sadaqan jiran. Yaa Rabbi nu baase. Osuma deemnu kaayiroo seenii jiran. Yaa Rabbi nu baase. Yaa Rabbi nu baase. يا رب نباس No. Warri mootummallee na hordofaa beektaa isteetimantii baasanii na ergan inboksii haa deeme guru amma inboksii na ergame lakkoofsi kun 16 moo miliyoona 6 laalime. Birriin kun meeqa? Amma na ergame inboksii qaama mootummaa irraa. Meeqa birriin kun dubbisi uummata. Miliyoona 16 fi 200,000 fi 76 fi 400 fi 9 saantiima 79. Yaa. Jechuun kaisaa ta'uu ragaa doktor kaisaa ta'uu ragaa amma laali takka inni kaisaa ta'uu moo ragaan kunooti waliigala ka barbaade kunoo. Ma akkamiin beekna doktor Dhiisaa kan waliin dhugaare miti iyyuu. La. Aishi mormaa isin ragaa karaa isin barbaadanii karaa isin barbaadan. Bakka inni dhufee yoo kana jechuun hin beekame inni illee bar hangana jedheen dubbanne bara gammaatti bar laa doktor wanni beeku qabdanii hangana ngahu hinga hayoom jedhe ana mubaarak kana waan dubbate abdina gamma waan dubbanne baazee waa'ee mallaqa Dubaayitti gale la edin jedhe mubaarak musamma yaasin abbaa edin jedhe warra dilatanii yettanii ala miskiin ticha zeetanii yigee birraa mucaa torbee tokko keema taphatin xaxanii tuttuttanii abdiin akkasa sagalee asii daqiiqanii jennaan maal. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoo kana waraabuun koo jaaladhe osoo hin taane dirqama jireenyaa waan ta'eef tarii viidiyoo kana isa dhumaaf waraabata isa jalqabaatillee. Egaa har'a waa sadii isinitti dubbachuufan dhufe. Tokkoffaan Abdiin suuraa mana yaalaa keessa ture nutti mul'isaa jira, poostii gochaa jira, fayyee jira nagoomsaa jira namoota jedhaniitu dhaga'ama miidiyaa kanarraa. Mormi koo kun amma bulaa deemuun na jabaachaa
amma bulaa deemuun naa qaami koo akka kanatti jira jechuudha. Sarjirii kan barbaadu morma koo kana akkasumallee gurra koo kana akkasumallee iji koo bitaan kun baay'ee na rakkisa jechuudha. Amma bulaa deemuun immoo jabaachaa dhaqna ta'aa gatii deemuu fi yookaan sarjirii ta'ellee asiin gatii jabaachaa deemuuf sababiin isaa morma koo kana naanna'ee hunda isaarra jechuudha. Miila koo kanarraati fuudhameetu gogaan irratti hojjetame jechuudha. Gogaa haaraan kun baay'ee wal harkisa achumatti jabaachaa deema socho'u taanaan hin jabaata jechuudha. Anammoo ofirra galagaluullee hin danda'u. So kanaaf hatattamaan utuu yeroo hin fudhatiin akka yaalamuuf warri deeggarsa naa gochaa turtanis galatooma. Ammallee warri deeggarsa naa gochuuf jettan hatattamaan akkasiin naa gootan kabajaa fi jaalala obbolummaatiin isin gaafadha jechuudha. Faalaan keessa jiru kana fakkaata jechuudha. Itti aansuudhaan inni lammaffaa viidiyoo kana waraabuuf kan dirqisiise namoonni nama dhuunfaa kamirratti maallaqa maqaa kootiin gashitan maallaqi keessan saantibii tokkollee na bira hin geenye namoota kana tokko tokkoon gatii walitti deebinuu fi inshaallah amma tiitoof gochuurraa ofirraanfachiisu dhukkuba koo ofirraanfachiisuu yaadduuf cinqee ofirraanfachiisuu gatii jiruu fi amma maqaa namaa dubbachuu hin barbaadu yaala koo booda garuu inshaallah walitti deebina. Isin warri maallaqa ergitan rasiitii keessan na erguun dagatiina warri na ergitanis jirtu galatooma. Warri gocha kana raawwatan immoo hundumti isaanii yaala koo booda gocha isaaniif gaabbuu akka isaan danda'anitti gara hawaasaatti finnee irratti dubbachuun hin danda'ama jechuudha. Rasiitii keessan karaa telegiraamii 919533120 jedhu irratti nu erguu dandeessu jechuudha. Rasiitii keessan isin warra galataati garuu maallaqi keessan karaa kamiinuu nama dhuunfaa eenyuun ta'e eenyuun karaa nama dhuunfaa tokkollee maallaqii deeggarsaaf nu bira ga'e tokkollee hin jiru jechuudha. Inni sadaffaa fi inni dhumaa dirqamsiisee waan harana fide akkuma beekamu hospitaalii biyya keessaa Keerlaand rifeerii naa barreessee ture jechuudha. Rifeeriin kunis biyya Turkiitti ilaalamee qorannoo erga gaggeeffamee booda yaalii koof wanti taasifamu performaan naa deebi'ee ture. Performaan naa deebi'ee ture maallaqii isaan na gaafatanii doolaara Ameerikaa 55,000 fi 400 yookiin immoo qarshii Itoophiyaatti miliyoona 10. Kana jechuun qarshii muraasa qofa na hanqataa jechuudha. Egaan akkuma beekamu amma kan nu irra jirru gara miliyoona 4 wayiidha. Gara miliyoona 6 nu hanqata jechuudha. Isa kanaaf namooti rabbi isin laaffise namooti waa rabbi waa isin bira kaate deeggarsa keessan haalaan deeggarsa obboloota koo deeggarsa obboleettii koo haalaan yeroo ammaa kana gatii na barbaachisuu fi akkana cina dhaabbattan kabajaan isin gaafachuu barbaada. Kanaaf qarshii miliyoona 6 jechuun namoota baay'eef yoo walitti dhufaniif xiqqaadha. Anaaf garuu ba'aa guddaa ta'uu danda'a. Kanaaf yaa obboloota ko rabbi hamaa kana fakkaatu rakkina kana fakkaatu adagaa kana fakkaatu isinirraa haa qabu jecha deeggarsi keessan humni keessan yaadaan kallattii garaagaraatiin nu deeggaruun baay'ee waan na barbaachisee fi akka obboleessa tokkootti akka obboleettii tokkootti akkasiin na bira dhaabbattan kabajaan isin gaafachuun barbaada. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.